barumsa keenya irraa keessatti kan barannu akkamittiin guyyaa lakkaa'uu akka dandeenyudha yookiin dates jechuun guyyoota jechuudha. Guyyoota darbanis ta'uu danda'a kan gara fuulduraattis dhufan akkamiin waamuu dandeenya akka jedhu ilaallaa jechuudha. Isa dura garuu ji'oota waggaa akkamittiin ingiliffaan waamuu akka dandeenyu baruu qabna. Kanaaf ji'oota yookiin months jennaa jechuudha. Kanaaf ji'ni tokko month jedhama. Yeroo baay'atan immoo ji'oota jechuuf months jennaa jechuudha. Kanaaf ji'oota kana akka ingiliffaatti ji'oota 12 jira yookiin ji'ni qaammee hin jirtu jechuudha. Kanaaf ji'oota tokko yookiin fulbaana kaasee hanga hagayyaatti tartiibaan sinii kaa'een jira. Kanaaf fulbaana jechuuf ingiliffaan maal jennee waamna jechuudha? January jennaa jechuudha. January. Kanaaf akkaataa kanaan onkoloolessi immoo February, March, April, May jechaa deemaa jechuudha. Yeroon kanaaf yeroon isinii dubbisu xiyyeeffannaan dhaggeeffadha. Kanaaf ji'ni tokkoffaati kaasee yeroon dubbisu maal jedhaa kun January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December jennee waamna jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aatii viidiyoo kana yeroo ilaaltan irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa. Akkamitti akka pronounce godhan yookiin akkamittiin akka sagaleessan yeroo baay'ee ji'a kana yeroo waaman kan dogongora kan hin dhaga'u. Fakkeenyaaf ji'a eebilaa yookiin August yeroo namoonni waaman yeroo baay'ee August jedhanii waamu. Maaliif qubeen A fuuldura jirtu waan ta'eef akka afaan Oromootti dubbisan August jedhanii waamu garuu August osoo hin ta'in sagalee O qaba jalqaba irratti. Kanaaf August ta'a malee August miti jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa. Hundasaa shaakalaa jechuudha. Fakkeenyota tokko tokko yeroo ilaallu akkamiin hima keessatti fayyadamuu dandeenya isa jedhu fakkeenya sadii haa ilaallu. Kanaaf fakkeenyi jalqabaa maal jedhaa? Today jechuun har'a jechuudha. Today is November 26. Today is November 26. Maal jechuudha? Har'i guyyaan November yookiin adoolessa 26 jechuudha. Har'i adoolessa 26 jechuudha. Kanaaf November ishee jettu kana sirriitti shaakalaa jechuudha. Today is November 26. February has 28 days. February yookiin ji'ni lammaffaa yookiin onkololeessi guyyaa days jechuun guyyoota jechuudha. Guyyoota 28 qaba. Februaryin yookiin onkololeessi guyyoota 28 qaba. Nu biratti akka keenyaatti yeroo ji'a lakkaa'umnu ji'ni hundumtuu guyyoota 30 qabu. Akka faranjiitti garuu yeroo lakkoofnu ji'ni tokko 30 qabu, tokko immoo 31 qabu. Garuu hunda isaanii keessaa ji'ni lammaffaa guyyoota 28 qabdi jechuudha. Ji'ni February guyyoota 28 qaba. Kanaaf kuni yeroo dubbisnu February has 28 days jechuun onkololeessi guyyaa 28 qaba jechuudha. Inni itti aanu April is the 4th month. April is the 4th month. April jechuun muddee jechuudha. Muddeen ji'a afuraffaati. Fourth jechuun kun afuraffaa jechuudha. Kanaaf April is the 4th month jechuun muddeen ji'a afuraffaati jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan hima keessattis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf warra kana irra deddeebi'aati shaakalaa. Hanga barumsa ta'anutti wal arginutti nagaatti. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan 9 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan yoo nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.